eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo lichaa karaan waliin ga'u waaqessuu hundumtuu didichaa mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka diinu buddeen barbaacha mooteenya yaadeen nuti goonu bu'aa biyyaa lafaa ta'ee qalbii addeddeeru. Isheenirraa duwwaa maal goota faayidaa lafarraa maqaa kee hin beeku yoo ta'e galmeen waaqarraa warri biyya lafaa yoo qabu soora har'aa borii galmeen waaqarraa isaan hin beeku ni jiraatu akka horii waaqessuun maaliif akka ta'e addaan baasee barii eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo lichaa karaan waliin ga'u waaqessuu hundumtuu didichaa mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka diinu buddeen barbaacha mooteenya yaadeen nuti goonu bu'aa biyyaa lafaa yoo ta'e qalbii addeddeeru. Anaafuraan gallee baay'eesaa hojiin amantoota akkasumas ta'e argeera kan tajaajiltoota mana waaqayyoo keessa guutee garaan ho'a hin qabne walqixxeetti ilaalchiin godhamu namni hin madaalamne irra keessaan wangeela maal goona dhaadanne eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo lichaa karaan waliin ga'u waaqessuu hundumtuu didichaa mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka diinu buddeen barbaacha mooteenya yaadeen nuti goonu bu'aa biyyaa lafaa yoo ta'e qalbii addeddeeru. Tajabu marrayyuu warri mooraa duubaa yommuu waliin maktuu jireenya gorteef saaduuba mormoota wajjiniin hirmaattee keessattis kan caalu qaroomtee obseeta dubbiidhaan namni sin madaalu harfiin du'aasiin waraaneera waaqayyo si amaanu eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo lichaa karaan waliin ga'u waaqessuu hundumtuu didichaa mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka diinu buddeen barbaacha mooteenya yaadeen nuti goonu bu'aa biyyaa lafaa yoo ta'e qalbii addeddeeru. Akkasiif mijatu duwwaadhaaf jireenyi lafarraa waaqayyoon waaqessuuf kaachuun kee kunoo dogoggora yoosiif mijachuudha baateyyuu waaqayyo waaquma
taasisi kaayyoo kee gonkumaa mallattoo lichaa godhadhu chaappaa ilma namaa.